Boy banna da su. Sille charraninga wallahi. Orati boy boy sitti karam gaba karam kusi account kusi kiri gari sekarda begiya. Adu wuti de mura ina kitana na ina ni wuti akwanno akaburu ba kisa ro jaalatamtoota fi kabajamtoota hordoftoota fayyiseetuuf kan taatan hunduma keessanii bakka jirtanitti nageenyi koo kan jaalalaa isin bira haa ga'u sirriin jecha har'a viidiyoo bira qabadhe isiniif dhiyaatee jira hanga dhuma viidiyoo kiyyaatitti na wajjin turadha viidiyoo kana sheer laayik gochuu hin dagatinaadha warroonni maatii fayyisee taatan viidiyoo kiyya laayikii sheer warri gootan guddaa galatoomaa galata qabdan isiniin jechuu hin daganne akkasumas warroonni maatii fayyiseetuutti makamuu barbaadan fayyiseetu jettanii gama maatii kiyyaatitti yoo dhuftan isin simachuun jaaladha manni kiyya mana keessanii egaa har'a oduu gammachiisadha boleetti teenya maakii ooroo qabsooftuu saba Oromoo kanaaf aarsaa guddaa kan kaffalte akkasumas miidiyaa kanarratti yeroo baay'ee kufiitii ishee namoonni baay'een kan suurawwan waggaa 6-7 gadi guuruudhaan waan baay'ee haasa'amaa waan baay'ee qiiqa irratti kaafamaa waan baay'ee miidiyaa kanarraa ishee balleessuuf jaalala isaanii karaatti hambisuuf warra namoota baay'eetu yaalaa ture haa ta'u malee jechuudha isa hundumaa danda'anii amma ibsishaa fi maakiin karaa walitti dhufeenyatitti kan deemaa jiranii egaa walitti dhufeenya isaanii wal bira gaanii waliin akka isaan arganus immoo abdii qabna abdiidhaan eegna rabbi waaqayyo gooftan tokko godhee isaan wal biratti immoo akka nu argisiisu kuni abdii keenya abdiidhaan eegganna akka arganus immoo abdii qabna waan baay'ee nama gammachiisudha namni tokko qilleensarraa fageenyarraa wal jaalate guyyaa waan bu'aa bayii hedduu san dabarsee walitti dhufu kuni gammachuu hangana hin jedhamne gammachuu san immoo jitu rabbiin nu argisiisuun isiniin jira dhugaan akka nama tokkotti akka jaalala fageenyaa tokko irraa hubadhetti makii fi ibsishaan online irra ta'anii jaalala isaan waliif ibsan sooshaal miidiyaa kanarratti dhaloota dhufu jaalalli maal akka ta'e fakkeenyaaf sapiroosoota adda addaa kennaawwan jaalala qilleensarraa akkamittiin jajjabeessuu akka danda'amu isaanirraa kan barachuu dandeenyu waan baay'ee barumsa irraa waan miidiyaa kanarratti baay'ee makiin nama arrabsuudhaan yookiin waan badaa saba waan badaa dhaloota dhufu kan barsiisu osoo hin ta'in waan irraa baratan wantoota baay'ee fakkeenya kan ta'anidha malee wanta badaa wanta barsiisan hin qaban hanga ammaatittu ibsisaan illee badiiwwan makii tokko yeroo arge rakkoon hin jiru namni badii yeroo baay'ee irratti raawwatame akka sibiilatitti jabaachaa deema ofittummaan isheen konfidensiin isheen qabdu jabaachaa deema waan ta'eef isin waan feetan jettan ani har'as borus makii nan deeggara nan jaaladha ishii duukan jira jechuudhaan guyyaa inni dubbate dhugaa dhiira jechuun kan akkanaa kana waan baay'ee nama